Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa irraallee viidiyoo kan biraa qabadhee isiniif dhufeen jira. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu waa'ee dipaartimentii Midwifery dha jechuudha. Keessaan barattoonni hedduun na gaafachaa waan turtaniif isiniif jecha viidiyoo kana kanan hojjedhe. Egaati chaanelii kanarratti haaraa kan taatan yeroo jalqabaaf kan na argaa jirtan an barataa yaala fayyaa yookiis barataa meedisinii waggaa 5ffaadha. Chaanelii kanarratti waa'ee dhimma dipaartimentii hedduu irratti diskas goonee jirra. Waa'ee dhimma hojii onlaayinii jennee waa'ee jiruuf jireenya keenyaa dhimma dubbisuu dhimma hedduu irratti muuxannoon qabu eksperiyaansiin qabu duraallee isiniif qoodaan ture jechuudha. Egaati guyyaa irraa immoo kan waliin ilaallu waa'ee dipaartimentii Midwifery maal akka ta'e faayidaansaa miidhaansaa tokko lamaan diteeyilii diigaawut goonee waliin ilaallaa jechuudha. Egaa gara dhimma ijoo ajandaa keenya guyyaa irraatti osoo hin darbiin dura chaanelii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan viidiyoo kana laayik akka gootan akkasumallee sabiskiraayib gochuun akka jajjabeessitan isin gaafadha. Isin eeguuttan jira. Like subscribe waan gootaniif guddaa galatoomaa. Sababa isaa isin sekendii tokko fudhattanii viidiyoo kana like subscribe yeroo gootan anaaf amilee guddaa naaf kenna. Akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u godha waan ta'eef viidiyoo kana like subscribe gochuun hiriyyaa keessan dipaartimentii kana seenuu feetuuf immoo share gochuun akka jajjabeessitan isin gaafadha. Kallattimaan gara dhimma keenya guyyaa irraatti dabarra. Egaati namni tokko dipaartimentii Midwifery join gochuudhaaf jalqabarratti barataa naachuraal saayinsii ta'uu qaba. Barataa naachuraal saayinsii taatanii kutaa 12 dabartanii eega yuunivarsiitii join gootanii koomon koorsii fudhattu jechuudha. Koomon koorsii barattanii eega fixxaniin booddee kallattimaan qabxii keessan irratti hundooftanii kolleejjii filattu jechuudha. Simisteera 2ffaa kolleejjii fayyaa jira, kolleejjiin injiinaringii jira, kolleejjiin agrii jira, kolleejjiin kompitiishinaal saayinsii jira. Kolleejjota jiran kana keessaa kolleejjii fayyaa join gochuu qabdu jechuudha. Kolleejjii fayyaa join eega gootaniin booddee simisteera 2ffaa barattanii eega fixxaniin booddee gara dipaartimentii barbaaddanii seentu jechuudha. Yeroo sana egaa dipaartimentii Midwifery filattanii seenuu dandeessu jechuudha. Egaati dipaartimentiin kun bakkeettis ni kennama, yuunivarsiitii keessatti illee ni kennama jechuudha. Dipaartimentii kana barattanii fixuudhaaf almost waggaa 4 kan isinitti fudhatu. Waggaa 4 koomon koorsii kana wajjiniin walitti qabatee jechuudha. Yeroo baay'ee dipaartimentiin kun fedha keessanii isinitti kennamuu danda'a, fedha keessaniin alattis isinitti kennamuu danda'a. Inni guddaaf olaanaan fedha keessanii yoo seentan paashinii qabaachuu qabdu. Waa'ee dipaartimentii kanaa sirriitti informationii jiru gaazar gochuu qabdu jechuudha. Dipaartimentii jechuun waa'ee raamnii kan jireenya keessanitti hafuudha, egeree keessan kan murteessuudha jechuudha. Jalqaba paashinii qabaachuu qabdu. Paashinii keessaniin alatti yoo fedha keessaniin alatti kan isinitti kennamu yoo ta'e immoo of amansiistanii barachuu qabdu jechuudha. Sababni isaa karaan isinitti cufamee karaa tokkittiidha. Karaan 99 banaadha jechuudha. Jireenya biyya lafaa kana keessatti immoo dipaartimentii guddaa join gootaniif nama guddaa taatu mini, dipaartimentii xiqqaa join gootaniif nama xiqqaa taatu mini. Inni guddaaf olaanaan waan waaqayyo jedhetu ta'a jechuudha. Kanaaf dipaartimentiin kun dipaartimentii yaraa mini, dipaartimentii baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas hundaan olii haadha keenya, haadhota keenya namni mana keessan keessa obboleettii dhabdan hin jirtanii, namni mana keessan keessa haadha dhabdan hin jirtanii, haadharraa dhalattanii obboleettii qabdu gara fuulduraatti haadha manaa ni qabaattu warri dhiiraa. Kanaaf dipaartimentiin kun dipaartimentii barbaachisaadha jechuudha. Haadhota keenya seef gochuun lubbuu haadhota keenya seef gochuun kennaa guddaadha waan biraan yoo hafe jechuudha. Dipaartimentiin kun egaa opportunity hedduu ni qaba. Yeroo baay'ee dipaartimentii kanaaf ilaalcha namoonni qaban xiqqoo ilaalchi ta'e wayii ni jira. Garuu ilaalchi suni tasuma waan hin hojjenneedha jechuudha. Yeroon isiniin jedhu namoonni akkasumattiin akkuma isaanitti dhufetti odeessan ni jiru jechuudha. Oduu namoota akkasii kana akka hin dhaggeeffanne dipaartimentii kana keessa kan jirtanii seenuuf kan karoora qabdanis inni guddaaf inni olaanaan ofii keessan dhaggeeffadha. Waan gochuu qabdan beeka. Innaa dipaartimentiin kun opportunity hedduu qaba. Amma fakkeenyaaf dipaartimentoota fayyaa kan biroo hedduu yoo fudhanne dipaartimentiin takka hospitaalli takka namoota muraasa bichaa barbaaduu danda'a. Garuu dipaartimentiin Midwifery backbone of generation jechuu dandeenya. Sababni isaa backbone of generation dhaloonni harka isaanii keessa jira jechuu dandeenya. Sababni isaas yeroo yerootti lubbuu haaraa gara addunyaa kanaatti dhuftu simachaa kan oolan isaaniidha jechuudha.
opportunity hedduu qaba jechuudha. Job security qaba. Midwifery baratanii carraa hojii dhabuu jechuun itis waama yaadamneedha jechuudha. Na kana qofaa mini intake capacity illee hedduu fakkeenyaaf seensa irratti barattoota hedduu illee ni fudhata. Hospitaala adda addaa irratti illee hojjettoota hedduutu ramadamu. Hojii dhabuun yaadamu jechuudha. Na kana qofaa mini departmentiin kun kan inni ittiin beekamu duutiidha jechuudha. Sababni isaas haadhonni keenya guyyaa halkaniin jedhamu sa'aatima isaanitti dhufetti mini kan da'umsa eegalan. Kanaaf duutiinis ni herregama. Kaffaltiin isaa illee jechuudha. Departmentoota kan biroo kolleejii fayyaa jala jiran kan biroo caalaa fooyya'aadha jechuudha. Duutii kana dabalatee kana qofaa mini yeroo yerootti tireeningiin hin jiraata. Inni joomna abilijiin kan wal qabatu illee opportunity hedduutu jira jechuudha. Akkasuma illee departmentii kanaan barattanii gara mastersii barachuu dandeessu hanga PhD itti deemuu dandeessu jechuudha. Opportunity guddaa qabdu. Even biyya alaa carraa biyya alaa argattanii biyya alaa yoo baatanii departmentii kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Xiqqoo upgrade gootuurraan kan hafe departmentii kanaan carraan hojii argachuu keessanii bal'aadha jechuudha. Sababni bal'aadha jechuudha. Sababni isaas asittis kan dhalatu nama achittis kan nama dhalatu nama xiqqoo teknooloojii jiru wajjin walitti madaquudhaaf akkasuma illee xiqqoo haalli seetappiin biyya alaa jiru kan keenya irraa xiqqoo waan update ta'edha waan ta'eef xiqqoo update gootuu san booddee achitti illee carraan hojii argachuu keessanii bal'aadha jechuudha. Kanaaf egaa departmentii kana join gochuu barattoonni barbaadan jalqaba paashinii qabaachuu qabdu. Paashinii keessanitti aansee immoo waan namni odeessu caalaa bakka lubbuu namaa seef gochuu haadhota keenya du'arraa oolchuu waaqa gaditti kana yaadanii seenuu qabdu gaafa seentanii jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti waan namoonni jedhamini departmentiin kun departmentii barbaachisaadha. Yoomillee departmentii hin rakasneedha jechuudha. Sababni isaas waggaa dhufu namni inuma dhalata. Kun waan gaaffii hin qabnedha. Isinumti warri barachaa jirtan kuni ijoollee garaa godhachuuf jirtu. Kanaaf departmentiin kun yoomiyyuu departmentii rakasneedha. Paartaayimii illee hojjechuu dandeessu. Kallattii adda addaan fakkeenyaaf hospitaala dhuunfaa irratti ramadamtanii hojjechuu ni dandeessu. Bakka opportunity hedduutu jira jechuudha. Angilii adda addaan yoo yaaddan opportunity hedduutu jira. Yeroo baay'ee departmentii kana join kan godhanii shamarran qofa minaaminii waan jedhamu wayii jira. Shamarran qofa mini jechuudha. Departmentii kana dhiiraaf shamarran waan jedhamu jiru. Baay'inaanii shamarran kan join godhan yeroo baay'ee garuu dhiiraaf shamarran waan jedhamu jiru. Departmentiin kun departmentii nama hundumaafuu ta'uudha jechuudha. Leekchara ta'uu dandeessu. Bakka waan hedduutu jira gabaabumatti. Egaa guyyaa irraa waa'ee departmentii midwifery irratti hanga ta'e hintii wayii ta'e isiniif kenneera yaada. Waan gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate koomentii keessatti na beeksisa. Hanga ammaatti na wajjin taatanii immoo viidiyoo kana laayik kan hin goone yoo jiraattan laayik godhaa. Sabskiraayib kan hin goone yoo jiraattan sabskiraayib gochuun akka na jajjabeessitan ammas irra deebi'ee isin gaafadha. Waan gootaniif guddaa galatoomaa. Baay baay. Guddaan isin kabajaa, guddaan isin jaalladha. Nagaan.